Akkam jirtan kabajamtoota sabboontoota ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nageenyi Rabbii nageenyi Waaqaa kan Oromummaadhaa isin haa dhaqqabuun jedha. Akkasuma immoo kan namummaadhaatis isin haa dhaqqabuun jedha. Dhaamsa hatattamaa kana wanninin isiniif dabarsuu barbaadeef waan hatattamaa waan ta'eef dhaamsa kana bakka jirtanitti walii dabarsuun dirqama ta'uudha qabaa kan jedhuufiin hatattamaan dhufe. Dhaamsi hatattamaa kan ani qabu kun yaamicha Oromummaadhaa, yaamicha mooraa Oromoodhaa, dhaaba Oromoodhaa, ODF yookiin immoo ADO jedhu kanaaf yaamicha godhaadhaa jirra. Wayita diinni keessaa fi alatti Oromoo irratti duula qorqalbiidhaa, duula ajjeechaadhaa labsee jiru kana keessatti dhaabni maqaa Oromoodhaa qabu Oromoodhaaf dhaabbadha jedhu sabboontota ofiin jedhan kan gariin isaanii firoottan keenya tahan, kan gariin isaanii firoottan keenya tahan, kan kabajaa qabnuuf namoonni adda addaa achi keessatti argaman, nafxanyoonni waltajjiilee argatanii fi carraa argatan hundatti qorqalbii Oromoo cabsan kana keessatti waltajjii isaanii irra dhaabbachuudhaan, mooraa isaanii irra dhaabbachuudhaan qorqalbii Oromoodhaa waliin cabsaadhaa jiran kana yaamicha godhaafii jirra. Utubaan haga dhiibanii fi haga dhiisan qaba jedha Oromoon. Utubaan haga dhiibanii fi haga dhiisan qabaa jedha. Wayita seenaan Oromoodhaa, aadaan Oromoo, eenyummaan Oromoo, maalummaan Oromoo sarbamee, arrabamee, xiqqaatee, bucholloonni nafxanyoota qorqalbii Oromoo irratti duuluu barbaada kana keessatti bilisummaan ummanni kun, ormi kun nuu barbaadu, bilisummaan isaanii wajji nuu barbaadan, bilisummaan waltajjii isaanii irra dhaabbatanii Oromoodhaaf fidan maal akka ta'e naa galuu dide jechuudha. Kanaaf tokko yaamicha isaaniif godhaa jirra. Lammaffaa akka isaan dinnee fi balfaadhaa jirru. Sadaffaa ummanni Oromoodhaa dhugumatti sabboonota tahan waan kana akka boykoot godhu akkuma isaatiin boykoot ni goona jenne kanatti akkuma isaatiif habashoota keessaa fi alaan Oromoo irratti duulan kana dinnee didaa jennu kanatti warroota isaanii wajji dhaabbatu kanallee akka diddaniin dhaamsa kana walii dabarsuuf baana. Dhugaan hadhoytullee liqeeffamuu qabdi. Dhugaan hadhoytullee dubbatamuudha qabdi. Dhugaan hanga fedhe nama jibbisiiftullee liqimsuu dandahuudha qabna. Barcumarraa namaa kaata malee dhugaarraa nama kaatu. Kabajaadhaaf barcumarraa kursiirraa namaaf kaata malee dhugaarraa namaaf hin kaatu. Dhugaan jirtu bakka tana. Arra yeroo habashoonni waltajjii fi miidiyaa ofii qaban, sabaa ofii qaban irratti waan isaan jedhan argaadhaa jirtan. Kun maqabaleessaa yookiin yakkaa miti. Yakka isaan irratti raawwachaadhaan jirru. Orma biraa tuquu keenyaa miti. Dantaan Oromoodhaa, kaayyoon Oromoodhaa, eenyummaan Oromoodhaa, maalummaan Oromoodhaa yeroo sabaa hima isaanii irratti yakki akkaa irratti raawwatamu namni Oromoodhaa, hayyuun Oromoodhaa gaaddisanii isaanii dhaabbatee achirraa Oromoodhattii fi ummata kanatti dhawwaaqu maal ergaa akkamii akka qabu an Oromoodhaaf hin dhiisa. Sodaan takkallee jiraachuun qabdu. Kaayyoo akkam qabanii Oromoodhaaf hin dhiisa. Oromoo dammaqi. Dammayxeen jirtuu dammaqi. Oromoo dammayxeen jirtuu dammaqi. Namoonni gariin dubbachuufa nama dhorkan. Namoonni gariin shoorarkaafa nama naquu barbaadan. Boo waan akkanaan dubbatini, boo nama arrabsaadhaan jirtu. Dubbiin dubbii kaayyoodhaati. Dubbiin dubbii maalummaadhaati. Dubbiin dubbii eenyummaadhaati. Eenyummaan kee yeroo sarbamu kana keessatti qaama eenyummaa kee sarbuuf sirra duuluu wajji dhaabbattee aadaan Oromoodhaa maal jette dhiiroo? Aadaan Oromoodhaa ka gumaa sitti galche gumaadha. Ka gumaa sitti galche gumaa. Haga waan san fixatutti, haga waan san aman diduu dandahuudha qabda. Haga waan san amanutti,
haga waan san sii dhugoonfatee sirra fudhatutti inumayyuu waliin nyaattee waliin dhuguu hin qabdu. Alagaadha jechuudha. Diina jechuudha. Diinni si balleessu. Diinni eenyummaa kee balleessu. Diinni maalummaa kee dhabama godhu. Yakka guddaa. Yakka guddaa akkana kanammoo Oromoon akkamitti ilaalti dhaamsa isiniif dhiisaadhaa jira jechuudha. Taribboo gurguddaa keenya, obboleewwan keenya, maalummaa keenya, mootii keenya akkanatti sodaanna, akkas goonaa, akkana goonaa jechuun keessan ni mala. Dubbiin dubbii dhugaadhaati. Dubbiin dhugaadhaa, dubbii vaaliyuudhaa, dubbii seenaa Oromoodhaa, eenyummaa Oromoodhaa ergatan guddaa fi xiqqaa fi baadhee haa ta'u dhugaa Oromoo irratti dubbachuu irraa haala faaluun qabdu jechuudha. Dhugaa Oromoodhaa dubbachuudhaaf wal qabuuf wal qaceelchuu irratti aboogaa Oromoo dhaabbadhu, Oromoo dogoggoraadhaa jirtaa dhaabbadhu, aboogaa ODF dogoggoraadhaa jirtanii dhaabbadhaa mooraa Oromoodhaa keessatti gaddeebi'aa Oromoodhaa wajji tokkummaa uuma. Mooraa Habashaadhaa kan qorqalbii Oromoo irratti duula wajji dhaabbatinaa jechaadhaa jirra. Yaamicha himaadhaaf jirra. Harree waraabessaa waachiti jechaadhaan jirra. Kabajaa isaan irraa fudhaadhaan jirra. Kabajaa Oromummaadhaatiin yaamicha godhaaf jirra. Osoo kana goonummoo waltajjii isaanii irra dhaabbatanii basima politikaani beeyna jechuu qofaadhaan furmaanni isaan laatan maali? Yoo dhugumatti isaanii wajji dhaabbatanii isaaniif dhaabbatan yoo tahe malee furmaanni isaan Oromoodhaaf barbaadanii fi laatan achirra dhaabbatanii maali? Naa hima. Furmaanni isaan bilisummaa fi dimokiraasiin isaan Oromoodhaaf barbaadan sun maalinni? Ka osoo qawween qabanne harka qullaadhaan isaan sodaachisanii waltajjii isaanii irra dhaabbatan. Ka osoo qawwee harkaan qabaanne waa takka harkaan qabaanne afaan qullaa qofaadhaan shoorkaa gamaa gamana naqanii waltajjii ufeerra dhaabbachiiftan. Tooftaanii fi tarsiimoon dippiloomaasiin isaan hojjetan hariiroon isaan sabaaf sablammoota birootiin wajji godhan hariiroo isaan Itoophiyaadhaaf dhaabbatan dantaan isaan Oromoodhaaf dhiisina jan eessa bakka kam naa hima? Oromoo naa hima gaafi. Oromoo naa hima hin sodaatina. Gaafii dhugaadhaa gaafachuu irraa hin sodaatina. Kan sodaatan Rabbii qofaadha. Dhugaa jettuun akkaan gaariidhaan jira. Dhaamsa kana walii dabarsuun akka gaarii. Bakka jirtanitti diduun gaarii. Bakka vaalii Oromoof Oromummaan qabaanne, kaayyoo Oromoodhaan qabaanne, jaarmiyaa kaayyoo Oromoodhaan qabaanne diduun mirga keenya. Diduun mirga keenya. Kaampeen irra godhuun mirga keenya. Yoo dhugumatti Habashaadhaaf dhaabbatan sun Habashaadhaa akkasitti beeyna jechuudha. Yoo dhugumatti Oromoodhaaf kan dhaabbatan taate wayita vaaliin Oromoodhaa xiqqaatee gabbu'ee isaaniin akkanatti roorroon irratti raawwamu. Wayita eenyummaan Oromoodhaa kan xiqqaatu. Wayita seenaa Oromoodhaa akkatti vaalii isaa xiqqeessanii akka jirtu si godhan. Gadi bahanii murtii takkan afaan tokkoon ibsi isaan baasan meeti. Mormii isaan garsiisan meeti. Allaansiin qaamonni isaan allaansii waliin uumatan sun diddaan isaan garsiisanii fi ibsi isaan baasan meeti. Naa himuu dandeessanii Oromoo. Maali wanni sodaattaniif? Dubbachuu maali wanni qaanfattaniif? Har'a lubbuun si isaan baatu. Mee ibsi isaan baasanii didammeeti. Ibsa baasuu hudhii waltajjii isaanii kan irratti Oromoon arrabame irratti achirratti gororadhaa kan jechuudha. Dhugaa dubbachuudha. Waltajjii Oromoon irratti xiqqaate. Waltajjii Habashaan Oromoo seenaa Oromoodhaa irratti awwaaluu barbaadu. Waltajjii Habashaan Oromoo irratti arrabsaadhaa turte san irratti dantaa Oromoodhaa tuffachuudhaan eenyummaa Oromoodhaa tuffachuudhaan achirratti bahameeti dubbatamaa ture jechuudha. Silaa osoo Oromoo taane Oromummaan nu dhaga'amte Oromoodhaaf dhaabbanne egaa haganumatti argamtaa jechuudha. Madaalliin haganumaa hojjechuudha. Madaalliin maal moluutii boruufuu si abdadhee jeentichi beete harcummeedhaan gurbamu maaliin mataa dhahe moluun dhiidee beete moluutii boruufuu si abdadhe duba naasittuu seenaa keetiif eenyummaa keetiif falmuu hin dandeenye dubbatee ibsa baasuu hin dandeenye mormachuu hin dandeenye osoo roorroon gamaa gamanaan si jirtu asumatti politikaa dalayna jechuudhaan aboo politikaan naa dalagamtu ana bakkan bu'an ana bakkan bu'an warri Habashaadhaan wajji dhaabbatu Habashaa kamoo haa ta'u warra
dantaa kiyyatu quwwajji qaamni dhaabatu ana bakka nan bu'u. Oromoon silaa dubbachuu danda'uudha qaba. Wanni sodaattuuf maali? Sodaadhanii, obleewwanii, hangaffanii, firoota. Wanni sodaattuuf maali? Wanni sodaattuuf naa hime Oromo. Waan dubbachuu si dhorkuuf naa hime. Wanni jala deetuuf maaliif? Yoo dhumatti Oromoodhaaf kadhaabattu taate naa hime Oromo. Oromoo naa hime. Wani waan kana waan vaayoo waan qabne jala deemtuuf maali? Maaliif hin dinne? Diddaamaaf hin garsiifne. Dhugumatti Oromoodhaaf falmachaadhaa jirta. Dhugumatti Oromoodhaaf dhaabbachaadhaa jirta. Yoo Oromoodhaaf dhaabbatte bakka dantaan Oromoodhaan jirre, bakka hayyoo Oromoodhaan jirre, bakka seenaa Oromoodhaan jirre, bakki wamaa galatti dantaan Oromoodhaa hin calaqqifne bira dhaabbachuuf deeggaruun nurra jiraachuun qabu. Bakka dantaan Oromoodhaan eeggamne, kabajaan Oromoodhaan jiraane, Oromoo abba torba baafetti Oromoo haa ta'u. Nama dantaa kaayyoo Oromoodhaa eenyummaa Oromoodhaa hin tiisineef saniif hin falmanne. Maali wanni waliin dhaabbatuuf? Sababni waliin dhaabbatuufuu maali? Hanga mooraa omti deebi'anii Oromoo wajji dhaabbanetti mormii kee fufuu danda'uudha qabda. Abaaruudhaanii miti. Arrabsuudhaanii miti. Dhugaa jirti itti himuudhaan. Itti hadhooytullee haaqisan. Ati waa beeysaa saree shamaa totora jechuudhaanii miti. Dhugaa jirti itti himuudhaan. Namoonni dantaa Oromoodhaa kaayyoo Oromoodhaa falleessanii Habashaadhaa wajji dhaabatan goobana kaleessaatiin garaagarummaan maali dhiiroo? Goobanni kaleessaatis jabaadhaa bar. Goobanni daacee jaamiyaarra seenaa irraa dubbannu kun illee jabaadhaa bar. Goota ture bar. Goobanni daacee kaleessa akkas nu godhe Oromoo akkana godhe Oromoon cabsanii jedhanii irraa dubbatan. Osoma Oromoon jirtuu waltajjii Habashaa irra dhaabbatee Minilik wajji nu cabse wanni jedhamuuf maaliif? Maaliif sodaataahu? Yoo dhugaa Oromoo taate maaliif sodaataahu? Arraba tokko maletti. Kaayyoo Oromoodhaa waan faalleessu mormitee dura dhaabbachuu danda'u qabda. Falmukta. Keessaa filattallee. Qabsoon xiqqoon qabdu. Goobana daacee kan kaleessa maaliif baleeffanna duuba? Yoo arra Habashaa waltajjii isaanii irratti seenaa Oromoodhaa distorted godhuu barbaadu. Qorqalbii Oromoo irratti duultu. Oromoo keessaa isaanii wajji dhaabbatee osoo duran dhabanne. Osoo eenyummaa ofiitiif hin falmanne. Osoo ibsa tokkoyyuu irratti hin baafne. Osoo warra allaansii waliin jiranii wajjiinuu ibsa tokko hin baafne. Wanni kun waan Itoophiyaa nu jalaa diigaati. Waan siyaasa keenya balleessaati. Saba guddaa hanganaa nuti bakka buunee dhaabbanne kana akkamitti tuuytan? Akkamitti seenaa balleessitan? Wanni kun dhugaadhaa miti jedhanii maaliif gabbahanii hin dubbanne? Poolitikaan isaan nu dalagan poolitikammaan isaan nu dalagan gaafa qiyaamaadhaatii fi naa hima. Guyyaa qiyaamaadhaatii fi guyyaa qiyaamaadhaa rabbi irratti hin dhaabi. Poolitikaan isaan nuuf dalagan siyaasaan isaan Oromoodhaaf ogummaa qabaniin beekumsa qabaniin sabboonummaa qabaniin nuuf hojjetan Oromoodhaaf dhaabatan dimokiraasiif bilisummaan isaan Oromoodhaaf dubbatan wabii Oromoodhaaf dhabbatan sun yoo Oromoodhaaf deebisuu danda'ani? Oromoodhaaf deebisuu danda'ani? Gaafiin kun haga isaa waltajjii sanirra gadi bu'anii Oromoo ifa magaatiin mooraa Oromoodhaatti deebi'anitti qabsoon akkasii Oromoodhaan irraa dhaabbachuudha hin qabuun isiniin jira. Haga isaan san seenaa Oromoodhaa san dhugoomsanii mirkaneessanii dhugaadha nutu balleesse jedhanii hin deebinetti egaa atuu jirtuu Oromoo. Atummaanuu jirtuu dhugumatti Oromummaa saniif qabsaawaadhaan jirtu. Dhugumatti kaayyoo saniif qabsaawaadhaan jirtu jechuudha. Yoo kaayyoo keetiif bakka jirtutti falmattee didduu kan kee kana waliif hin dabarsine. Iyya kana yoo waliin dabarsine taate atuyyuu dhugumatti Oromummaa saniifuu dhaabattee jirtu jechuudha. Dhaamsa kanaan Oromoodhaaf qaba. Dhaamsa kanaan Oromoodhaaf qaba. Ati akkasiitii, ati akkanaati, ati akkanaati jechuu miti dubbiin. Ati ganda akkasiitii, obboleessa ebaluuti, ati goota akkasiitii. Ati qabsaawaa akkasiitii seenaa akkasii qabda jechuudhaan miti dubbiin. Dubbiin vaaliyuun Oromoodhaa, eenyummaan Oromoodhaa, seenaa Oromoodhaa, kaayyoon Oromoodhaa bakka kamitti meelatte? Gaafiin Oromoodhaa bakka kamitti jallate? Eenyutu jallisaadhaa jira? Gaafachuu danda'uudha qabda. Oromoo gaafachuu danda'uu qabda. Gaafiin ani qabu tana. Namoonni gariin ibboo waan akkanaa irraa maaliif
dubbattaahu mirga keenya dubbachuudha. Dubbachuun mirga keenya bakka itti jallatte bakka eenyummaan Oromoodhaa tuqame bakka seenaan Oromoodhaa tuqame bakka kaayyoon Oromoodhaa tuqame bakka cubbuun jirtu bakka roorroon jirtu arqan harka koo yoo kadhaate Oromoo itti dammaqi jedhamsa dabarsuun dirqama keenya hunda dinnee dida wani kun sirriidhaa miti qeeqa miti dinnee dida mooraa Oromooti yoo dee'ee kabajaa qabna kabajaa waliif qaban gaachena waliif taana mooraa Oromootti gadi gaachena irkoo waliif taana ummata keenya dhaabbanna ummata keenya ijaarra ummata keenya impaawer goona mooraa Oromoodhaa qal'isaadhaa huqqisaadhaa Oromoon akka diigamtu godhaadhaa waltajjii Habashaa irra dhaabbachaadhaa waltajjii Habashaa irratti osoo isaan sirratti duulan osoo isaan sirra abaaran osoo isaan si xiqqeessan atuyyuu tuffatamtee maal ummataaf qabsooytaahu atuyyuu tuffii guddaa keessa jirta ummataaf maal gootaa qabsooytaahu kabajaa hun qabdu akkamitti mee ummataaf qabsoo gootaahu mee laalaagaa yeroo ammaa kana keessatti seenaa Oromoo balleessuudhaaf waan Habashoonni godhaa jiran dhaggeeffadha daawwadha amma qaballeessaadhaaf jechaa hin jiru yeroo akkanaa kana keessatti ummata kana wajji wannumaatiin dhaabbattee sifa madda jettuu fuumee bakkatam kana gaafii gaafachuu danda'uu qaban akkuma isaatiin boykoot goona jennu dhaabota isaaniitis politishaanota isaaniitis warra isaanii wajji dhaabbateelleen akkasuma boykoot gochuu danda'uudha qabna hamma isaan mooraa Oromootti hin deebinetti lallabni ani isiniif lallabaa jiru isiniif dabarsaadhaa jiru kana dirqama qabaanis akka Oromoodhaatti akka Oromootti anilleen dirqama qabaatis dirqama qabda yoo dhugumatti dhaamsi kun dhaamsa Oromoof Oromummaadhaa kan ta'u taate dhaamsa kana bakka jirtu walii dabarsi walarrabsuuf wal xiqqeessuudhaa miti walarrabsuudhaaf wal xiqqeessuudhaaf fa wal gonfaa fafa gara maleedhaa fafa kaayyoodhaan nutti dhufaadhaa jirtu fafa eenyumaadhaan dhufaadhaa jirtu qaama nutti fidaadhaa jiru kana dinnee dida yoo dhugaa Oromoo taate dinnee didaa jechuu danda'uudha qabda kun dhugaadhaa miti cubbuu namarra kaa'u jira dhiiroo kun dhugaadhaa miti cubbuu namoota kanneen irra kaa'u jira annatti hin fakkaatu dhugaadhaa miti kun gurguddaan hundi affarroo baasee gaafa baasee qabsaawaadhaa Oromoodhaaf dhaabbadhaa waan akkasiiti ija isaat sirra duula eedeef maal jedhan sirra duula reediyoon isaanii sirra duula warroonni siyaasaa sirra duula warroonni seenaa qoran jaanii Habashoonni isaanii warri dabtaraadhaa sirratti duula politishaanonni isaanii sirratti duulan ati ka Oromoo taate waltajjii isaanii irra dhaabbattee maaliif hamilee Oromoodhaa dhooyta maaliif seenaa Oromoodhaa dhooyta eenyuuf saawaadha jirta moo ifa baafadhu ummata kanaafin dhaabbadhee haasi arrabsan haasi xiqqeessan seenaan Oromoodhaan jiru anuyyuu Oromoodhaa miti atuu Oromoo miti nuti waan birooti Oromoo wanni jedhamuu hin jiru jedhe akkuma isaan jedhan gabbahi Oromoo wanni jedhamuu hin jiru jedhe akkuma isaanii gaafsan addeessinee walitti gabbaana jechuudha gaafsan addeessinee walitti gabbaana wanni an jibbu keessaa maali wanni an jibbu namoonni nama sodaatan kan dhugaaf hin dhaabanne so qofaadhaan firummaa qofaadhaan obbolummaa qofaadhaan soddummaa qofaadhaan danta qofaadhaan si farsaana faarsii qofaan cubbu aadaa Oromoo keessa hin jirtu teeda si farsaana faarsiin naaf dhaabbadhuun murna akkanaatiin aadaa Oromoo keessa inuma hin jirre kun aadaa Oromoodhaatii miti amantoota qabnu keessallee inuma hin jirre sodaa namaa danta laallachuu dhugaa dubbachuu hanqachuu shiraan wal jala fiiguu dibbee walii dhahuu dibbee kijibaa walii dhahuu dhugaa walitti dubbachuu dhabuu kun aadaa Oromoodhaa keessa numa hin jirre namoonni gariin awwaan kana dubbadheef dhiiroo firoottan kiyyalleen achi keessa ni jiran saayiboottan kiyyalleen achi keessa ni jiran
Aboo namichi kun maalumaaf waan kana dubbata dalagaan qabu jettan. Bowwoo inni taata bowwoo daanaadha. Bowwoo daanaadhaatu isin taata. Namoonni akka dubbanne nu dhoobu barbaadda. Namoonni yoo dubbanne beetee dhukkubbi isinitti ka'u. Akkuma warra habashootaa gidaaratti bu'aa yoo barbaaddan. Dhiifama. Reeffa firaa torba garagalchanii jiran. Reeffa firaa torba garagalchan jechaadhaa jirra. Yoo bowwoo isinitti ta'e bowwoo miti gidaaratti bu'aa isiniin dantaa sabaati dhiitaadhaa jirtan. Hamilee sabaati dhiitaadhaa jirtan. Seenaa sabaati habashootaa wajji dhaabbattanii dibbee nutti dhawaadhaa jirtan. ከሀበሾች ጋር ከበሮ እየደለቃችሁ ነው። ዲፋማ ከፕሮፌሰር ላሬቦ ጋር ከበሮ እየደለቃችሁ ነው። እሳት ላይ ሆናችሁ ይገባችኋል። አፋን ከበጃዳት እንዱበን ደደብን ያከም ጎነ ዱባ ከፕሮፌሰር ላሬቦ ጋር ከብርሃኑ ነጋ ጋር ከእሳቶች ጋር ከበሮ እየደለቃችሁ ማለት ነው። ከበሮ ኦሮሞ የለም ኦሮሞ ሰው አይደለም ኦሮሞ እረኛ ነው። አከዚ ጀራጀርታና ኮጀር ጀዳን በይ ረቢ ነው ሃዲ ዱቦ ኑቲ አከሲ ሚሲ አጋጀርተኒ ኦሮሞ የለም ኢሳኒ ወጀርተኒ ኦሮሞን እንጅርቱ ሴናን ኦሮሞዳን እንጅሩ ኦሮሞማን እንጅርቱ ኤኙማን ኦሮሞዳን እንጅሩ ይቻዳ ጀራን አቦ አዳ ኦሮዳቲ ኩን ነማ አዳ ኦሮሞ ዲዴ አዳ ኦሮሞ ባልፌ ኦሮሞ ዲዴ waltajjii alagaadhaa irra dhaabbate mura qaba itti muruu barbaachisa. Aadaa Oromooti ani jenne aadaa Oromootti nama Oromootti duule nama sabatti duule qaama sabatti duule haga inni waan san irraa deebi'utti irraa dhaabbachuu danda'u qabda. Politikaan moderni politics isaan jedhan kun maali boo doofumaa yoo ta'e malee moderni politics jedhanii siyaasa ammayyoome boo siyaasa demokrasii dhugaadha ka ammayyoome ka isaan nu geggeessan ka maaliiti haga baaliin kee hin jirretti haga demokrasiin sun hin jirretti haga bilisummaan sabaa sun hin jirretti baaliyummaan isaan nuuf qabaatan maali duuba waan akkanaa diduun qabnu waan akkaniiro waan akkanaa kaampeen irra goonee diduun qabnu isaan deebi'anitti murtitti muruun qabnu diduun qabnu naa hima maa sodaattan Oromoo maaliif sodaattan ofirraa dubbadhu bilisummaan duraa ofirraa dubbachu akka jirtu ofirraa itachu bilisummaan duraa sodaa ofirraa balleessu dhugaa jirtu walitti dubbachu dhugaarti wal qabu cubbuu irra dhooru wal dhoorku dogoggora irraa wal oolchuudha dogoggora hamaa dogoggora seenaa keessa seenaa jira jechuudha qaamni kun dogoggora seenaadha kun duulaa miti beeka kun ololaa miti beeka dhugaa jirtu itti dubbachaa jirra kun ololaa miti duulaa miti abaarsa arbaa miti dhugaa jirtu walitti dubbannee karatti wal qaceelchuun dirqama ta'uudha qabaan isin jaa kanammoo an qofaan lallabuun qabu atis lallabuu qabda ከበሮ መደለቅ አያስፈልግም ወሮታ የቋጡን የባጡንና ወርድጃን ቋጥኝሉ የጎለጎሉ እንትን ይምሉ ካፊሙ ከውልት ቡሰን ከንጉበታዳ ጀራን ከንጭንጫዳ ጀራን ኦሮሞማን ከመሰናሮ ኦሮሞራ አዱኛ ረት ለለሰ ጀቾዳን ከንጉበን ኢንጫዋን ያዳራኒ ቤካ አራጀራ የሰጠናቸው መድኃኒት ደንብ የሰጠናቸው መድኃኒት አንዳንድ ዶክተሮች ጥሩ የሆነ ፕሪስክሪፕሽን ይጽፋሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ሰርጂካል ዶክተሮች ናቸው ዶክተሮን ቤቴ ፈያዳ ከላደዳቲን ፈያ ቢሊሱማዳ ዶክተሮን ዱኩበ ገብሩማዳ ባስን ቀጨሎት ጭንጨይሰኒቲ ገገብሳዳ ጀረንጀቾ ገገብሰኒ ቤቴ አከፈዩ ደንዳን ካናቱ ኢሳን ጊዳረቲ ቡሳዳ በደንብ እየሰራ ነው መድኃኒቱ በደንብ እየሰራ ስለሆነ ከነሱ ጋር ምንድነው ከግድግዳ ጋር የምትጋጭ አንከናንጃ ከናቱ ነድ ቃምኒ ኦሮሞዳ ኢሳኒ በጅ ማሊፍ ጊዳረት ቡሳንጃ ሞራቴን ገብርቱ ነማ ኬንጃ ቤሲቱ ዳባ ኬንጃ ቤሲቱ ኦሮሞ መንጃ ቤሲቱ እንታ ከቴሲቱ ከቴሲቱ ኦፍ ከበጃፍ ጎቱ በቃ waltajjii Oromoon itti abaarame itti arrabsame waltajjii Oromoon itti xiqqaate miidiyaa Oromoon itti arrabame miidiyaa Oromoon hin jirtu irratti jedhame haga isaan dhiifama gaafatanii
badii sanirraan barannetti Oromoon achi dhaqee waan san godhu maali? Dhaamsa maal qaba? Oromoon waltajjii Oromoon irratti abaaramte, waltajjii Oromoon irratti saplatte, waltajjii seenaan Oromoodhaa dhabama itti ta'e, waltajjii seenaa Oromoodhaa balleessuudhaaf jenereeshina gara jenereeshina dabarsuu barbaadan irratti argamuun kun qaama Oromoodhaa ta'e erga maaliiti? Naa himaa dhiiroo, ergaa maaliiti? Ergaa maalii qaba Ormi kun? Kuni arrabaati, kuni ololaa miti, kun walxiqqeessuu miti, kun safuu Oromoodhaa cabsuu miti. Safuu Oromoodhaa cabsu jechuun waltajjii Oromoon irratti abaaramtee seenaan Oromoodhaa irratti bade. Yoo Oromoon hin jirre maalummaa qabnaa huba. Yoo maalummaan kee hin jirre maal jirtaa ho'ati? Biyya maal barbaaddaa? Bilisummaa maal barbaaddaa? Bilisummaan dura jiraachuu keeti. Bilisummaan dura jiraachuu saba keetiiti. Bilisummaan dura jiraachuu seenaa keetiiti. Bilisummaan dura jiraachuu maalummaa keetiiti. Qaama maalummaa kee sarbu, sabahi maalummaa kee sarbu, sabahima tuffi saba keetiif qabu isaanii wajji dhaabbattee waltajjii sana irratti dubbachuu jechuun anaaf hammeenyi caalu kana caala hin jiru. Eenyummaa kee bakka hin qabnetti dadhabbiinii fi doofumaan kana caalee waan jiru natti hin fakkaatu. An kanaan isiniin jedha. Dhaamsi dhaamoleefu waan goone ka caalaa maal sii godhaami? Egaa dhaamsi yoo sii ta'e bakka jitti walii darsi. Wal arrabsu wal xiqqeessuu osoo hin taane dhugaa jirtu walitti himuudhaan, safuu Oromoodhaa eeggachuudhaan, dantaa Oromoodhaa bakka jirtutti falmachuudhaan, aniif inni isiin hundi keenya waliin dantaa Oromoodhaa eesii warratti falmachuu danda'uudhaan, dogoggoraa keenya dogoggora irraa oolchuudhaan, wallaa keenya barsiifachuudhaan, jallataa keenya yoo dandeenye qaceelchuudhaan, yoo dadhabame immoo beeknu kunooti jedhee itti himuudhaan, murtii itti muruudhaan, murtii Oromummaan qaceellotti dinnee didaa jechuu danda'uudha akka jechuudha. Dhaamsi har'aa qabu kanumaa fayyaa aga sagantaa birootii walitti deebinutti nagaa keessa naa jiraadhaan jaa. Namoonni gaggabdanis gaggabaa eenyuunillee tuqaadhaan jiru. Qaama Oromoodhaa, mooraa Oromoodhaa kamuu tuqaan jiru. Mooraa Oromummaadhaa kamuu tuqaadhaan jiru. Nama Oromoodhaa tokkollee arrabsaadhaan jiru. Murna Oromoo tokkollee arrabsaadhaan jiru. Murni Oromoodhaa waltajjii hambaa irra dhaabtu murna kiyyaa miti. Qaama kiyyaa miti. Haga qaama Oromootti deebi'ee, mooraa Oromootti deebi'ee Oromoo wajji wal ta'ee vaalii Oromoodhaa eenyummaa Oromoodhaa san hin tiisinetti qaama kiyyaa miti. Yoo isaan mooraa Oromootti deebi'an kabajaa guddaa qabnaa. Qaama keenya qaama Oromoodhaati. Vaalii Oromoodhaatiif falmatan, Oromoodhaaf dhaabatan jenneeti jajabeessuudhaaf deeggaruun dirqama keenya. Qaamonni Oromoodhaa, jaarmiyoonni Oromoodhaa akka wal ta'an yaamichaaf lallaba godhuun deeggarsa godhuun dirqama Oromummaadhaa. Hanga isaan mooraa Oromootti deebi'anii Orma nu balaaleffatu, Orma nu jeequ, Orma nu abaaru, Orma seenaa keenya balleessu waliin yoon falmanne qaama kiyyaa miti. Hubadhaa, qaama kiyyaa miti. Dhaamsa kana bakka jirtanii walii dabarsa. Haga murtii takka waliin hin fudhannetti Oromummaan nuti waliin qabsooyinuyyuu dhugaadhaa miti jechuudha. Haga murtii takka murtii Oromummaadhaa tan Oromoodhaa walii galaan hin fudhanne, tokkummaa keenya kanaan yoo calaqqeeffne, eenyummaa keenya kanaan yoo eegganne, yoo kanaan wal qabuu hin dandeenye, cancara Oromoodhaa walitti qabuu yoo hin dandeenye, gumata gosa sawaadhaan jiru jechuudha. Dhaamsi bakka jirtan walii darba. Warroonni jeqamtanis aaramne jettanis beekadhaa deebi'a. Warroonni tuqamne jettanis yoo jiraattan beekadhaa deebi'a. Manni namaa gaaddisi namaa caalaan Oromoo homaa siin gootu. Laaffatus, jabbaatus, xiqqaatus, facca'us kee kana walitti qabi. Dura kee sirreessi. Mana keessi wayya. Caayaa keessi wayya. Gaaddisa keessi wayya. Jabaatee haga qabaatee gaaddisni Oromoo waa takka illee siin godhu. Laaffate beekee wallaayee gaaddisuma keetiin gaaddisaati. Gaaddisa keetiin kabajamta. Kabajaa ofirraan fuudhin deebi.